dhaamsiin obboleessa kiyya Kadiiriif dhaamuu barbaadus kanuma dhiisii Kadiir Naayiliin feetu icciitillee abaaftu feetu haadhiiftu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Salaamanni kiyya kan onnee irraa ka'e kan jaalalaa nagaaf gaara qaxxaamuree isin haa ga'uu isin jechuu barbaada. Dhaamsa gabaabaa tokkoon qabadhee dhufe maalii dhaamsii wal jettaniisi ani dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa irratti illee ol ba'uutti hin jiru. Maaliif sababa Nasruun poolisa nuuf fideef achirraa eega ba'anii booda anis olumaa gadi hin deddeemu jira. Miidiyaa irratti ol ba'ee viidiyoo illee isin marre akkasitti maaliin arkee viidiyoo Kadiir takka arkeetiin hedduu takka aare. Maaliif dhugatti yoo kadachaan taate innillee yoo katti miidhamu taate wanni nuti goone san badiidha. Alii qabuun badiidha. Mishiyoo Nasruu fuudhuun kiyyaas badiidha. Intala dhalaatiif intalchi dhalaa baay'eedha. Meeqaattu haadha dubaraaf garuu sheexanni na fakkeesse haasawaa namaatii fi maal keessa jiraa ji'eetiin dubbii san hanga hangasiitti alii qabuudhaan mishiyoo fuudhuudhaan waa meeqa hojjechaa ture. Garuu akkasuma keessa maaliif waan galii takka beekuun bareedduudha. Inshaallah wanni kun dhibbaa dhibbatti badiidha. Anaas ta'e abbaan fedhee uumama beekaa badiidha. Ta'eetuma shakkinallee eenyu dubbii tana mistira kana bakka nuti fakkeenyaaf alii kana qabnee jirruun tana namni beeku Naayilii jaartii Kadiir malee hin jiru. Isumaatiitu dubbii tana himee illee jennee aarre anillee aareetiin ture. Himtullee dhiiftullee wanni sun dhibbaa dhibbatti badiidha waan ta'eef badii ifii beekaniif tanamnillee narquuf bultii ifiitti hin deebi'an. Innilleen viidiyoo irratti akka waan isiidhan wal dhabee mana isaarraa bahee viidiyoo irratti dubbatee ture. Akkana jee dubbatee ture. Inshaallah isallee niin himaa fi telefoona illee cufatee jira. Laakiin silaa kaniin bilbilaan illee dubbisee akkana miti Kadiir obboleessa kiyya wanni kun duraan illee badiidha. Ta'eetuma isin himtus himu baattus dhiisi tanatti bultittiif hin deebinni. Ati abbaa ilmooti dhiisii kaniin silaa juun telefoon isaallee hidhaadha. Kanarraa viidiyoo tanallee yeroo maleedha yeroo wannan ta'in takkaan kaayadhee maru jira. Yeroo silaa salaataatiin illee kaati walirra geenyee jirra. Akkasuma mana daabboo tokko ollaa keenya kana jira. Motorrillee achi iyyuu jira. Saniifuu maaliif wanni kun na dhagaamteetumaan dhufe arraan kana ani maaliitu if na qaanfachiisa ni beektaa. Arra gaafa Kadiir qabame sanirra wanni hedduu takka na dhagaamu sababa kiyyaan ilmoon daa'imni Kadiir san miidhamu Kadiirilleen bultii isaa facaasuu wal dhabbeen kun hedduu takka naan ta'u. Maaliif maqaa kiyyaaf illee tolu sababni bu'uura dubbii tanaa eessarraa akka kaate namoonni beeka. Sababa dubbii tiyyaati Kadiir kaatii arra isaanumaatutti dabale malee duraaniis silaa inni waa keessa hin jiru. Kanarraati maqaa obbolummaatiin qabamee ture. Akkan ta'us akka malee hin ta'us bahee miidhames miidhaan sun dabarte hin deebitu waan ta'eef rakkoon yoo tana boodaas rakkinni dhufu kanuma biraatiitu kanarra hamaadhaa dhufa. Kun ta'uu hin qabu. Innillee na dhaga'ee waan hin juun akkasitti waan kanarraa duuba deebi'ee bultii isaa nagayaan akka ooffatu ufiin dhufe. Inshaallah yoo kanaa mijaa'u taate miilaan illee isiillee bira dhaqee isallee gartee yoo telefoona banatu taate irra bilbilee waan kanarraa akka duuba deebi'ee hara mana isaa galu niin godhu. Maaliif inni kanarratti illee na komachuu jira. Garuu na komachuun qabu ture. Gaafa duraanii sanillee dhugaadha aariidhaa wajjin anilleen
Kaniin silaa waan kan hundi godhuu hin qabne sheexaanni fakkeessatiin godhaa ture. Arrallee akkasumaan tagaraa gartee nasruutiitti illee nasruus namallee manguddoo illee nama gurguddaa qabdi Oromoon biyya tana keessaa nama kabajaa qabu nama san dabalatee niin dhaqa isa biraa jaartillee feetu haa galtu feetu haa dhiiftu isiillee yoo galchee gartee akkasitti haa galchu anillee gartee dhaqee akkasitti gartee tiyyumaaf isaatu akka dhumtuun barbaada rabbii haa fitu isinillee du'aa inaaf godhaadha ta'isaa sanii egaati tadhalaatiif jennee naaf inni hedduu tokko wal miidhuu fi kan hunda keessa laga kan hunda keessa dabaruu hiyyaa fi innilleen akkasumatti sababii ilmoo isaa baddeen Kadiir akkas godhe inshaallah Kadiir sanillee haakumallee geessee wallaaneetiin jira ulyaan ga'inni tume yeroo sanitti qaate akka malee tumanii suusanii ammallee Kadiir kun dubbiin isaatiin deebitee nagayuu nuultuudhaan shakku jiraa fi dhaamsa kana asumaan isaa bilallee akkanaaf geessaniiniif viidiyoo tana jalqaba irratti laayik gootanii sababninis viidiyoon yeroo laayik goote nama hedduu bira geessi waan ta'eef akkasitti laayik gootanii isaas ta'ee warra gartee akkamitti jaartiin akkanas gootii jeenii karaan taan irratti isa kakaasaa jiru kanas akka bira naa geessaniin asumaan isin dhaammachuu barbaada. Maaliif nuti nagayuma feena nagayuma walitti gammanna namni keenya kun bakka jirutti akkuma jaalalaan kabajaan waliin jiraatu feena kadhiiraatis kadhalaatis dhiirtinis dhalaa akka obboleettiitti ilaalte dhalaanis dhiira akka obboleessaatti ilaalte akhlaaqaan kabajaadhaan wajji jiraachuudha barbaanna malee karaan taan irratti wal dammeessuunis gaariidhaa miti jechuudhaaf hin jee saniifuu akkasitti viidiyoo kanallee an biraan naaf gahaadha Kadiir biraan illee naaf gahaadha inshaallaati Oromootiyya ani deemee yoo haalli gartee naawwan iyyuu taate dhaqee isallee dubbisuu isallee kaatee ammaaf bakka jiru hin beeku innillee waan hanqatu du'anii waan irra hanqate hin beeku dubbisee isaa fi jaartii isaa tana akka isaa walitti aarre godhee isallee tasgabbeessuudhaaf karoorfadheetiin taa'u jira yeroonis yeroo maleedha kaniin silaa miilalleedhaan deemee dhaqee isiidhallee taatu akkasitti tasgabbeessee waan kana karaa qabbanaatiin bifa nagayaatiin fixu kanarraan jira isinillee du'aa inaaf godhaadha maaliif jeequmsa kun hin barbaachisu hundi tanaan dura jeequmsa fi kanaan dabarsinee sheenaan ta'ee jira anillee nat ta'ee jira akka kiyyetti isin saba kiyya lammiitii hunda keessanuu kana deeggirulleen ni jira jeellee waa kanin abdadduun qabu yoo jiraatillee galatoomii laakiin ammoo warri na deeggarsuun kalaxa ammoo warri na qeeqanii kannaati waan akkanarraa taa'e badi jirta jettanii yaada keessan kuninti jala waan adda addaa jecha aaraatii fi hundan natti ergaa turtan galatooma maaliif sanuu nama walii qabuutitu waliin jaamalee kadhimma hin qabne laaleetuma jeetu bira dabra sanuu walii hadooddiidha san hunda fida akkasuma wal dhageenyee jecha walii dhageenyee wal kabajnee jaalalawwan obboleettii tokko irraa dhaabbadhu siin irraa dhaabbachuu fi waan obboleettiin takka irraa dhaabbadhu siin irraa dhaabbachuun dhiirummaadha malee dhiirummaa sin hanqisu maaliif awwaan kan abbaan fedhe isaan isaa ta'u habiraatillee yoo kan jiraatu taate hayaanni isaa akkasitti xiqqeessee yaade akka kiyya gaafa duraanii sanitti namni xiqqeessee hayaaddu yoo kan jiraatu taate arraatti na kennan waan kana sodaadhaaf waan kun wallaalee sodaadhaaf dhiisee
warri duullee yoo kan jiraatu taate fedheetiin sodaa dhiisa akka itti dhiise san anaa fi keessa kiyyaan na beeka garuu akka keessa kiyyaan warra biyyoo kan baruu feetu taate feetan taate ani waan kana guutumatti dhibbatti irraa isheenee intala dhalaa taa yoo feete boru qabbaatee meeqa fuudhuu dandeessuuf jettee obboleessa dhiiraatiin gaafa wal dhabde irra aybiidha irra qaanyiidha kanaatu turra nama uffachiisa kanarraan kana hundi bira dabreetiin jira dhaamsiin obboleessa kiyya Kadiiriif dhaamuu barbaadus kanuma dhiisii Kadiir naayiliin feetu icciitillee abaaftu feetu haadhiiftu akkan ta'us akka malee hin ta'us atillee qabamte baate alhamdulillah rabbi si baase miidhamtullee aarrii yookaan lolli tola hin qabu yeroo hundaa'u inni miidhuma qaba waan ta'eef ganaallee yoo waan kana katti fufnu taate miidhuma tana daranii dhufa inshallah alhamdulillah lubbuun namaatu hin baane lubbuun namaa haftee jirti tana siitu himeedhaaf maaliif icciitii teenya baaftaa anaaf obboleessa kiyyaan kannaallee walirra laalchiftee walitti aarsitaadhaaf isitti hin kahin si gala duraanillee yoon kan hin juu taate dhiisee amma isiin haadha ilmooti haadha daa'imaati kanaaf jettee isiidhaan waliin bu'uun hin barbaachisu ani duraanillee sheexanni nu fakkeessee wanni kun aarallee yoo kan nu fakkaatu taate amma ani harkeetiin jira waan kana guutuu feetuu ishiin haa himtu feetuu ishiin haa dhiiftu dhibbatti badiidha isiin himteedhaaf badiirraa naftu ishii gartee waan fedhellee fakkeenyaaf arraan tana maaliif jechuma kana himtaadhaaf bultii teessana keessa deebitee daa'ima kee kana jiruudhaan yoo hayyoomsitu taatees haadha biraa ala baaftee yookaan fi biraa ala baatee bifa aariitiin hiyyoomsitu taate kalma namaati malee rabbiin ni beeka garuu isiin badiin dalayne kabadiirra jiru nuni saniifu ani kanaaf jeete sitti mufadhu isitti illee mufadhu duraan illee mufadhe yookaan ta'aadiitii fi kan hunda bal'isee yeroon waan kanatti bal'isee yaade toltuudhaan miti gara rabbitti illee badiidha waan ta'eef dhiiseetiin jira bira kuteetiin jira anillee irraanfadheetiin jira atis akkasumatti irraanfadhu dhiisii nagaan jaartiitti wajji jiraadhu bultiitti oowwifadhu dalagadhu galii ilmoo teessan gargaarte hanga biyya namaa keessa jiru yookaanuu namni kun hundinuu kan biyya namaa jiru hanga keessa jiraatu rabbii beeka akkasitti nagaan inshallah firraa karaa biyya teenyaatti gallaan siin jechuu barbaada Kadiirri dhaamsi kiyya kana akka obboleessaatti yookaan dhageessu taate dhiisi waan san guutuu ammoo boota anaaf si wal laalu ta'a wal dhabuu ta'a tiyyaaf talasirullee dhiisi keessaa bahi anaatu akkanatti fixadhu beeka dhiisi kanaan siin jechuu barbaada saniifuu maaliif kannaan garagalee yookaan qalbiin ta'e jettu taates si garagaluu fi miidhaa teessanii gammaduuf osoo hin taane waan kanaan isii bu'aan qabne harka achi deemtus waama biraa gartee rakkinuma biraa fiddi malee bu'aa waan hin qabneef irraa garagali kanaan siin jechuu barbaada. Taakkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya irraa eegaleen dhiiseetiin jira waan duraan isanii isinillee dhiifama naaf godhaa yookaan waan akkanatti kadeebuu taate jireenya kiyyaatti nan amanina isin uummanni Oromoo bal'aan namni lammii fi bal'oo tana dhabuurraa lubbuu fi dhabuu dhaaturra wayyaadha saniifuu isinillee dhiifama naaf godhaa ani wanni san hundinuu aariidhaan hin dalagee dhiisee ammarraa eegalee fiidiyootan ammoo laayik sheer godhuudhaan Kadiirii fi
uummata Oromoo bal'aa biraan naa gayaa. Hadaraa tanaan isin dhaammachuu barbaada. Warri komantii jalaan duraan waan hin taanillee itti naa barreessu turtan dhiisaa har'aan booda ani obboleessa keessanii ilma keessanii isinillee akkasumatti obboleeyyan kiyya tadhalaa obboleettii kiyya kan irraa obboleessa kiyya akkasitti anilleen gammachuu mataa isanii isiniif hawwaa akkasitti rabbii isin gammachiisu bakka jirtanitti isin hunda keessanuu sheer gootanii viidiyoo tana uummata Oromoo hunda biraan akka geessanii isin dhaammachuu barbaada. Kana dhaamsi kiyya hanqaan viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti nagayaan turaa deebana na of kolchaa dabarteef isiniin jecha galatooma.